himmaraata of hin beeku. Gubadhee eetu jechuudha harkisaa kun akkatti jechuudha paralaayizii shibaa ta'e jechuudha. Obboleessi kiyya surree qofatu irra jira. Caammaallee ofirraa hin qabu surree qofatu dabanii gubadhee maaloo harka koo gubadhee Yesuusitiin jedhee baay'inaan gubadhee beetu jechuudha. Bakka seexana ta'uu irratti hin beekne automaatikali. Qabadheetoo ጊዜ torba iyyee ጊዜ torba iyyee hin baye. Eenyudha isin jennaan nuyi seexana wattaaddara fakkaannetti itti seene. Daawwattoota Didaatiyuub biyya keessa kan jirtaniif biyya alaa kan jirtan har'a warra kiyya keessatti kan uumame oduu gaddaati. Keessi koo baay'ee gaddee jira. Wanta kanammoo jechuudha mana hundaa keessa speeshaalii warra baadiyyaa ilaalchiseetu jechuudha mana hundaa keessatti wanti akkanaa kun kan mul'atu. So isiniif barumsa guddaa ta'eetan isin yaada firootawwan kiyya daqiiqaa 10 qofa jechuudha haga dhumaatti akkana hordoftanidha. Dubbiin akkana taate akkuma beekamu obboleessa sadiin qabaali. Tokko Wandimuu Caalaa jedhama, tokko Lammaa Caalaa, tokko Gammachuu Caalaa jedhama. Ani Didhaa Caalaati. So ani magaalaa ogan jiraachuu jalqabee karaa waggaa 15 akkana. Obboloonni sadiin immoo baadiyyaa jiraatan jechuudha. Isa san keessaa obboleechi kiyya maqaan isaa Lammaa Caalaa jedhamu jechuudha. Maqaan rakkoon kan obboleessa kiyya waan ta'eef wanjalan hojjenne garuu haati tiyya hin abaarte jechuudha. Yeroo baay'ee akkuma beekamu baadiyyaa keessatti jechuudha ilmi haadhaaf hin ajajamu, intalti haadhaaf hin ajajamtu. Yeroo baay'ee speeshaalii yeroo ammaa kanatti jechuudha. Hin beektan warreen hordoftan kan eebbifamaa ta'ee dhalatu hin jira, kan abaaramaa ta'ee immoo jechuudha. Kan warraaf hin ajajamne jechuudha. Kan dhalatu jira jechuudha. Aroonno gadaamessa tokko keessaa ba'an garuu deebi'eetoo maaliif akkana akka ta'u hin beeku. So yeroo baay'ee obboleessi kiyya kun haadha kiyyaaf hin ajajamu. Anis nan gorsaa waggaa gara naannoo waggaa 20 daddargummaadha jedhama. Yeroo baay'ee haadha kiyya jechuudha. Haadha kiyyaaf hin ajajamu. Qarraa olii akkatti ilaalutu abarnoo dheetu jechuudha. Nan ajajinii yoo dawwaltuuf illee jechuudha dubbiin taanetti haasa'eetu bilbila irratti cufa jechuudha. So ጊዜ yeroo 2-3 haati yana bira dhufteetu waamuma isaa natti boche. Kanaafuu maalan godhaa harmeetoo maalan godhaa isa rukutuudhaaf nama guddaadha. Rukutanii immoo jechuudha gadi hin deebi'u daddargummaatu isa akkana gochaa jira. Ani immoo hangafa achi keessa jechuudha. Yaametoo isa jechuudha. Ani immoo na sodaata jechuun bilbila naan kaasu ani na sodaata. Tan bilbila biraatiin sin barbaadan jedhee hin dhufe nan gorsee hin deemee torbanitti ammas akkas itti deebi'e jechuudha. Baay'ee ammas amala akkasii san itti deebisee ammasii itti deebisee yoo ajajju ishiidhaan ajajamuu fi siin ajajamu jedhaanii nan ajajin jedhanii aroon dubbii hin taane harmeetiyyaan jedha miidiyaa kanarratti dubbii san ibsuu hin danda'u. Hin beekan wanna jiru sun hin beektan jechuudha. So bakka yeroo dabartinaa bilbiltee ta'u hin booche bakka gadaamessa kiyya keessaa bahee ta'u jecha akkana naan jedha. Gadaamessa kiyya keessaa bahee ta'u
dubbii akkanaan naan jedhaa didhaa jettee natti bocha. Natti bocha. Bilbila inni naan kaasu. Har'a yoo asitti argame boru yoo magaalaa sanitti argama. Magaalaa kanatti yoo argame boru magaalaa itti aanutti argama. Gonkumaa bakka ofitti naari. Goonsin jedha firoota wonke baay'ee ofitti naari. Keessi koo baay'ee na gubate dhugaan isin jedha. Mee isin maal jettamne? Qotusuun keessan warra keessaniif yoo na jajamne maal jettamne qaxaree wonke. Na baay'ee na dabbare. Sanaan booda itti bochee akka baruu hiriyaan isaa tokko jechuudha. Maqaa dha'uun barbaadu kottuu meeshaa wayii naa gurguri jedhan yookaan immoo birrii wayii naa gurguri jedhan. Birrii mormaa jechuudha. Birrii mormaa naa gurguri jedhanii birrii mormaa akkuma dhufeen irraa fuudhee mormatti godhateetu osoo deemaa jiru awutomaatikaalii jechuudha. Dhiifama wanti kun jechuudha barumsa isinii ta'a. Yeroo ammaa kana wanti akkanaa kun biyya keenya keessatti akkatti adeemaa jira isa jedhu akka beektanii fi barumsa guddaa akka isinii ta'uuf tokko yeroo ammaa kana jechuudha. Maaliif obboleewwanni keenya yeroo daddargummaa keessa warraaf hin ajajamne? Maalidha rakkoon isaanii? Maaltu bashitaa kamtu dhukkuba kamtu sammuu isaanii keessa jira? Maalidha? Isa jedhu kanaafan birrii mormaa san naa gurguru jedheetu irraa fuudhee morma irratti godhatee osoo deemaa jiru awutomaatikaalii daqiiqa 20 booda obboleessi keenya hin jijjiiran hin maraata of hin beeku. Gubadhee eetu jechuudha. Harki isaa kun akkatti jechuudha. Paralaayizii shibaa ta'e jechuudha. Strookii paralaayizii ta'e shibaa ta'e akkatti gubadhee. Sanaan booda hiriyaan kee tokko naa bilbileetu didhaa obboleessi kee karaa konkolaataa gidduu asfaaltirra gangalachaa jira. Dafii kootu naan jedha. Gubadhee jechaatu jechuudha. Gubadhee uummata baay'ee ture. Dhaqee hollaalu obboleessi kiyya surree qofatu irra jira. Caammaallee ofirraa hin qabu surree qofatu harka isarra jira jechuudha. Yoo laalu fuula isaa ija isaa hollaalu harki isaa kun maal taane na dabadabanii gubadhee maaloo harka koo gubadhee Oromoo wankii yoo laalu ija isaa keessa awutomaatikaalii almoonan beeka yeroo baay'ee kitaaba qulqulluu yeroo tokko waan dubbisuuf seexanatu isa qabe jechuudha. Seexan dhugaan isin jedha. Yoo laalu በኢየሱስ ክርስቶስ በድንግል ማርያም ስም መቃ ኢየሱስትን ጀዴ በእምናና ጉባዴ አቃ ኡጋጋስቴ ማለም ጎዴ ቀቤቱ ጀቹዳ በቃ ሰይጣና ተው ረተም አውቶማቲካሊ ቀበዴቱ በተስካን ተክለ ሃይማኖት ጌችናን ቄሲን ተኮ ጀቹዳ masqalii dhan asirratti akkatti qabeetu eenyu dhugu innaan gubadde maaloo gubadde eetu jechuudha. Ani yoo akkatti qabu jechuudha humna kiyyaa ol ta'e humna akkanaa hin qabe qutusu waggaa 20 beek yaa'u haayilii humna isarra jiru santu akkana godha. Qabeetu akkatti lafa'ee dhugaan isin jedha marga dheedhii jechuun nan katti gadi qabi masqalii dhan tsabalee irratti gannaqee achiin booda gizee torba iyyee bahe jeeni gizee torba iyyee hin bahe eenyudha isin jennaan nuyi seexanaa wattaaddara fakkaannetti itti seenne jedheetoo qeesii kanatti achiin booda manfasii sun irraa bahee yoo irraa bahu jechuudha.
yoo irraa ba'u yoo laalu eessan jira naan jedhidha. Eessan jira micaa sanaan duratti jechuudha. Micaa birrii mormaa itti kenne kanaan jechuudha achitti argamee ture yoo hin dhaqu obboleessa kiyya dhimma haadharaa hunjee dhimma haadharaa biyya kana keessa anaaf si wajjin hin jiraannu obboleessa kiyya maal irratti goote maaliidhaan mari'achiste eetu kokkee mana hidhaa tasee rabbitu na eege dhugaan sin jedha. Arunno dubbii baay'eedha ani akkana jechuudha. Keessi kun baay'ee ishee minna qaba amma. Hin maraate ta'u bakka hin maraate ta'u. Midhaan bakka midhaanumaan goone dheetu jechuudha. Namni addaan nu baasee tokko poolisoonni dhufanii si qaban deemee asii naan jedha makiinaadhaan qabadhe takla hayimaanot geejjiba takla hayimaanotti sabalaan manaamanaan hin fayyee eessan jira gala beete kiristaanaa kaa beetiskaana kamiin jira naan jedha. Yaa asaas bakka kana jeeni maalan ta'e yoo asifin of beektaa ani of hin beeku naan jedha. Maal taate innaan wattaaddara lama fakkaatanii ta'u uleedhaan naqaxaqqaxanii jedhe. Ilaala seexan achitti ho'iyyuu wattaaddara fakkaatanitti seenne qaxaqqan eenyudha isin nuyi seexana jaal. Ilaala Oromoo kiyya maal jechuu barbaadetanii yeroo baay'ee warraaf yoo ajajamuu hin baanne jechuudha. Warra yoo gadi qaqqabdan warra yoo hin jaalan warraaf yoo hin ajajamne Rabbi isin eegu jechuudha isin gadhiisa. Dhugaan isin jedha. Siqaa meeqa kechan tureetu jechuudha viidiyoo kana kan isin hojjedhaa jiru jechuudha Oromoo kiyya. Qaamti na dabbare bakka dhugaan isin bataam jechuudha. Keessi koo baay'ee madaa'e. So maal jechuudha warreen miidiyaa kana ilaaltu obboleewwan keessan gorsaa'ee warraa yaa ajajamanii eebba warraa yaa fudhatanii eebbi warraa jechuudha shoora olaanaa taphataa. Isin galee fuuldurri keessan hin bareedaa warraa ajajamaa warra jaaladhaa wal jaaladhaa waliin jibbinaa dhugaan isin jedha. Abaarree guddaadha dhibee guddaadha warraa ajajamuu diduu jechuudha. Ani kas Rabbi dhugaan isin jedha of tuuluu osoo hin ta'in ani kan as ga'e eebba waaqatiin eebba warraatiin as ga'e. Abbaan kiyya na eebbisee jira haati tiyya na eebbistee jira. Yoon balleechillee dumbulloo tattee yoon dogoggoree balleessarree luka harmeetii yaarra kufeetan ifama gaafadha. So Rabbi gubbaarraa isin ilaalaa warraa ajajamaayee miqqanyaa hin ta'inaayee nama hin jibbinaayee keessa keessan qulqulleessaa jechuu barbaadetanii isin galee warraa yoo hin ajajamne kitaabni qulqulluurree dhugaan isin jedha seera kurnaffaa keessaa inni seera arfaffaarratti argamu abbaa fi haadha kabaja abbaa fi haadha yoon kabajne umuriin keessan addunyaa kanarra jiraatu hin gabaabbateedha. So warra kabajuu qabdan warra qofaa miti nama uumaa waaqatiin uumame tokko gadi qabuu hin qabdan jibbuu hin qabdan dhugaan isin jedha wal jaalachuu qabdan. Isin uumaa waaqatiin kan harka lama qabu kan ija lama qabu kan gurra lama qabu kan afaan tokko kan luka lama qabu kabajuu jaalachuu qabdan. Yoo kana hin goone callistaniitu jechuudha. Amantiin qofni jechuudha uumaa faayidaa guddaa qabu. Kitaaba qulqulluu Maatiyoos irratti moo akkanatti fakkaate yaa dhiifama maalu sabbaktaa jirtan naan jechuu dandeessanii si fayyada dhiitan. Maal jedha sitti fakkaata? Yaa Rabbi koo isinin jaaladha jettanii dursa uumaa ani uume san jaaladha isaan jaalattan jechuun ani jaalattan jechuudha jedha. So namni yeroo ammaa kan ispeeshaalii addunyaa kanarratti dhuguma jaalalli bareedu ijoollee kan walaatu bichaatu jira kan walajjeesu bichaatu jira kan wal jibbu bichaatu jira. Aroonnoo waaqarraa fagaannee jirra warra keenyarraa fagaannee jirra miqqanyinnaa fi bichaatu jira. So isa kana jechuu barbaadetanii Oromoowwan kiyya dubbii isinitti baay'iseetan jira. Muudannoon sammuu kana na muddate kana sanaan booda haadha tiyyaa jechuudha gaabii abbaa gadaa naxalaa abbaa gadaa san biteetu jechuudha
irratti uwwisiitii lukarra kufiitii buna danfisiitii lukarra kufiitii dhiifama gaafadhu hin jedheeni lukarra kufiitii hin jedheen lukarra kufeetu dhiifama balleessitan jira dhiifama jedheetii dhiifama gaafadhu hin jedheen isinii galee dhiifama gaafadhu hin jedheeni dhiifama gaafate jechuudha. That's all. So nunduu wal jaalachuu qabna wal bira dhaabbachuu qabna jechuu barbaadetanii egaa baay'een isin jaaladha isin kabaja daqiiqaa 15 riikardii godheetan jira yoon balleesse dhiifama naa godhaayi isa kana sammuuna kana oolmaan keenya kana ture qaamti nama dabbira walaa jaalannu walaa kabajnu warreen chaanaalii kana haaraa taatan sabskiraaybii sheerii godhaayi nagaanaa jedhaayi ciao. Hello ashama aga jirra jirtanii beeksisni kun warreen YouTube bitachuu barbaadan akkuma argaa jirtan viidiyoo baay'ee ofirraa qaba subscriberii 44 kaffaltii kara doolaara 10 ofirraa qaba isin hunduu yoo bitachuu barbaadan karaa keessatti nattaasaay akkasumas immoo chaanaalii Almii Miidiyaa jedhama isin hunduu chaanaalin kun obboleettiin teenya viidiyoo adda addaa irratti hojjetti subscriberii 4,15 ofirraa qaba subscriberii 4,15 doolaara kara lamaa kan ofirraa qaba kaffaluu jalqabee jira isin hunduu chaanaalii kana bitadhaayi akkasumas immoo dhiifama akkasumas immoo chaanaalii subscriberii kuma digdamii tokko kana akkuma beektanii subscriberii kuma digdamii YouTube Oromiffaati subscriberii kuma digdamii tokko ofirraa qaba isin hunduu haloonaan jedhaa duwwaa 917 7982 haloonaan jechaatoo chaanaalii sadeen kana akka bitattan isin jedhaa ciao horaa bulaa nagaannaa jedhaa.